Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama daawwattoota Oromaan akkam jirtu? Har'a gaafii hawaasni kiyya kan na kabajuu fi akkasumallee na dinqisiifatu kanin anillee dinqisiifadhuu fi isaanillee na dinqisiifatan bifa komantiitii fi gama keessalleetiin gubachuu chaanala kiyyaatti wal qabatee naaf dhiyeessitan isinirraa turuu kiyyaaf dhiifama. Kunoo har'a bifa viidiyootiin gaafii keessan irratti hundaa'ee bifa viidiyootiin isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Maarree chaanalli Oromaan ni gubate moo haak ta'e akkasumallee ni hatame yoo hatame hoo eenyutu hate akkasumallee yoo gubate hoo akkamitti gubatuu danda'e viidiyoo akkam gadhiiftee gubatuu danda'e akkasumallee kan deebi'e akkamitti deebi'uu danda'e maal hojjettee deebifte akkasumallee hincitiin chaanaalli kee itti gubate hoo maali akkamiin deebifatuu dandeesse eega gubate boodan sa'a 26 keessatti akkamitti deebifatuu dandeesse chaanaala baay'ee kan view gurguddaa qabutu gubatee taa'utti jira abbaan kan amata meeqa itti laffa'e yookaan waggaa meeqa itti laffa'e jala gubatee kasaaree taa'utti jira hinciti chaanala kee ittiin deebifatte please nuu qoodi jettanii namoonni adda addaa kan nagaafatan nulleef irraa baroomsa taha gara fuulduratti illee warreen chaanala YouTube banatuuf haajaa qaban yookaan yaada qabaniif baroomsa guddaa waan ta'uuf hinciti chaanala kan kee ittiin deebifatuu dandeesse yeroo muraasa keessatti nuuf qoodi jettanii bal'inaan kan nagaafatan anilleen viidiyoo bifa ajaa'ibaatiin qulqullina olaanaan waraabee isiniif dhiyeesseetiin jira marree obboleeyyan kiyya warreen chaanala Oromaaniif haaraa taatan illee hinciti guddaa kana baruuf chaanala Oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalama akkasumallee viidiyoon kun akka namoota baay'ee bira ga'uuf nullee akka hamilee horannuuf viidiyoo like godhuu hin dagatinaan isiniin jedha akkasumallee viidiyoon nu guyyaa guyyaan gadhiifnu akka isin bira ga'uuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatina amma kallattimaan gara sagantaa isiniif qabadhee dhufetti isin dabarsa nafaana bu'aa. Egaan daawwattoota fi kabajamtoota Oromaan akkam jirtu nageenyi keenya kan jaalalaa fi kan gammachuu iddoo jirtanitti amantii fi kutaan osoo isin qoodin bakka isin jirtan hundatti isiniif haa ta'u kan isin na dinqisiifattanii fi kan anilleen isin dinqisiifadhu hawaasa kiyya kabajamoo maamiltoota kiyya baay'een isin jaalladha baganaaf jiraatan isin jecha har'a hincitii guddaa chaanaalli kiyya ittiin gubatee fi yookaan ittiin hatamee fi akkasumallee hincitii chaanaalli kiyya ittiin naa deebi'uu danda'e jechuudha isiniif hin qooda isinilleef baroomsa ta'a viidiyoo kana please hanga dhumatti dhaggeeffadhaa baroomsa guddaa irraa argattan osoo viidiyoo irra hin oofin jechuudha rakkoon har'a nu bira bulte kun borullee abbaa kamiyyuu bira hin bulti namoota sooshaal miidiyaa kana fayyadamuu fi akkasumallee dhaloonni nu boodan dhufulleen fayyadamuuf deeman jechuudha hin dhaabbatu wanti sooshaal miidiyaa kun so wanti kun nama hundaa'u ni mudata jechuudha kanaafuu sirritti isteepiyaan isinitti argisiisuu fi isteepiyaan isinitti haasa'u sirritti na hordofaa akkasumallee akka baroomsa isiniif ta'ullee abdiin qabariyyoota keessaniif sheer godhuu hin dagatinaan isiniin jedha dursa alhamdulillaahi rabbi galanni haa ga'u rabbi dachii fi samii uume galanni haa ga'u kan chaanala kiyya naaf deebisen jedha rabbi gaditti hiriyoota kiyya kan akkam jaalladhuu fi akkasumallee akkanaan kabaju kan tahe jechuudha namoota chaanala kiyya kana deebisuuf dadhabbii guddaa halkanii fi guyyaa osoo hin jedhin jechuudha sa'a meeqa itti fudhatanii dadhabanii akka malee itti dadhabanii yeroo ofii naaf qisaasanii jechuudha na bira dhaabbatanii na gargaaranii chaanala kiyya kana na waliin deebisan keessatti shoora guddaa namni taphate obboleessa keenya Sa'id Tube yookaan Adama Tube jedhamuun kan beekamu jechuudha akkuma iskiriin irratti argaa jirtan kana Adama Tube namni jedhamu kuni akka malee nama chaanala kiyyatti dadhabee dhugaa rabbii teessorraa ol ka'eetiin si galatoofadha baay'ee naaf galatoomin siin jedha Sa'id yookaan Adama Tube abbaa chaanala abbaa Oromooti akkasumallee abbaa qeerroo fi qarree yoo jedhamellee sobaa miti jechuudha because namni kun waa baay'ee waa'ee sooshaal miidiyaa irratti waa baay'ee nama ijoollee baay'ee hojjete jechuudha namoonni kun hundi osoo ol bahee hincitii wayii dubbate namoonni hincitii isa biraa dhabe ni jira jedhee hin yaadu jechuudha sababnis chaanaalota baay'eetu isa bira jira jechuudha chaanaalota gubate baay'eetu kan inni deebise baay'eetu jira jechuudha chaanaala kiyyallee baay'ee itti dadhabee jechuudha nama lafee dugdaa yookaan lafee spinal cord ta'ee jechuudha chaanaala kiyya akka deebi'ee hojiitti hiikamu naaf godhe keessa nama tokko nama shoora olaanaa taphate keessa nama tokko jechuudha ammallee
ammallee irra deebi'ee teessorraa ol ka'ee galatoomi siin jedha obboleessa keenya. Yaa obbolummaan waliin dhaloota qofaa miti akkasumallee waliin nyaatanii waliin dhuguu qofaa miti. Obbolummaa jechuun waan rabbiin ganama walitti nama hidhuu fi akkasumallee jaalala rabbiin isin lamaan gidduu kaa'u jechuudha. So namni kuni waa baay'ee naaf godhe jechuudha. Dhugaa dubbatuuf ani nama yeroo jalqabaatiif fakkeenya godhadhee jireenya kiyya keessatti fakkeenya godhadhee hojii gara YouTube kana eegale jechuudha. Yeroo barumsa elementary irraa gara high school deemu jechuudha. Ani nama kana ilaalaa hamilee godhataa as ga'e jechuudha. Baay'ee naman akkaan jaalladhuu fi akkaan kabaju garuu eegan gara social mediaatti dhufee isalleen wal baree jechuudha. Barbaadee isaa wal baree baay'ee gammachuun natti dhagahama. Kanaafuu jechuudha obboleessa keenya baay'ee galatoomi. Sa'iid yookaan Adaamaatu baay'ee galatoomi. Nama akkaan nama kabajuu fi namni kun nama akkaan jechuudha. Dhugaa dubbatuuf YouTuberoota Oromoo keessaa ani nama kana nama kabaju argalle hin beeku jechuudha. Dhugaa maaliif namoonni keenya baay'een yeroo hordoftoota baay'ee argatanii ol deeman akka waan nama bakka guddaa yookaan namni bakka guddaa ga'eleen akka YouTuberoota Oromoo gurguddaatti nama hin tuffatu jechuudha. Baay'ee nama kabajanii garuu ijoolleen keenya kan Oromoo keessaafuu kan ijoollee Oromoo ta'e namoonni chaanala gurguddaa qaban silkii yoo ati itti barreessite barreeffama keetuu siif hin deebisan sagalee itti gootus si jala hin kaasanii jechuudha. Si tuffatu jechuudha. Garuu namni kun dhugaa rabbii mee kijiba kiyya kanaa fi dhugaa tahuu fi kijiba ani isinitti haasa'uu ni ilaaltanii nama kana namoonni rakkoo adda addaa isin mudate dhaqaatii dubbisa. Dhugaa namni kun baay'ee nama gara laafessaa fi nama akkaan nama gargaaruu fi nama akkaan guddina namaa hawwu jechuudha. Kanaaf shoora inni chaanala kiyya keessatti taphatee anaa fi rabbi qofaatu beeka. Baay'ee naa galatoomin jedhaani. Maamiltoota kiyya kabajamoo isinilleen maqaa chaanala Oromaanin warreen chaanala keenyarraa barumsa guyyaa guyyaan argataa jirtan akka itti gammadanillee abdiin qaba. Warreen gammachuu chaanalli keenya kun deebi'uutti qabdan jechuudha. Obboleessa keenya Adaamaa Tuub yookaan Sa'iid Baabaa naa galatoofadhaan isiniin jedha. Akkuma nan galatoofadhe isinilleen bakkuma jirtanii gara koomentiitillee ta'u naa galatoofadhaan isiniin jedha. Chaanala isallee please dhaqaatii subscribe godhaa. Subscribein isaa kanaan hin malle hojiin isaa akka inni komedii inni dalagu silaani otoo chaanalli kun chaanala warra ollaa keenya yookaan warra soddaa kan nu jennuun kana ta'e jechuudha. Har'a viewun isaa miliyoona jira jechuudha. Viidiyoo takkittiin inni dalagu silaa view baay'ee qabdi. Garuu subscribein hanga har'atti namni kun 120 meeqarra jira kunoo akka haaluma isin argitan kanaan jechuudha. Maqaa Oromolleetiif hin tolu nama jabaa akkanaa qabaatuun baay'ee nama boonsa jechuudha. Kanaafuu maamiltoota kiyya dhaqaatii nama kana chaanala isaa subscribe godhaatii jajjabeessa. Hordoftoota illee baay'ee qaba akkana akka lubbuu isaa qaba. Garuu hin gahaa miti ka jedhamuufi malee hordoftoota baay'ee qaba. Kumaatamaan qaba. Garuu gahaa miti haala hojii isaatii fi hordoftoonni isaa wal hin simuu jechuudha. So kanaaf dhaqaatii subscribe godhaa. Chaanalli isaa kunoo kanan asirratti arge asirratti isiniif kaa'e iskiriin irratti isin argisiisaa jiru kana haadha mana isaatii fi ilmaan isaallee walumaan rabbi umrii haa dheeressu maatii akkaan nama jaallattuu fi maatii akkaan nama kabajju jechuudha. Gurbaan kun jechuudha dargaggeessaa yookaan abbaa ilmaanii kan amma lafaa ka'aa jiru. Kan amma yookaan gara addunyaa tokkoffarraa gara addunyaa lammaffaa guddina jechuudha. Waan biraa hin seenaa gaa'isiin yeroo san gara guddinaatti tattaafataa jiru akkasumallee obboleeyyan ofillee gara guddinatti tattaafachiisaa jiruu fi ol harkisaa jiru. Kanaaf rabbi umrii haa dheeressu galatoomi siin jechuu barbaada. Chaanalli kan kee maaliif gubate ka jedhuttiin isin dabarsa maamiltoota kiyyaa oduu isinitti hin dheeressu. Chaanalli kiyyaa waa biraatii hin gubanne. Yeroo tokko jechuudha akkuma beekamu hojii keessatti yoo dogongorri hin jiraanne ati nama hojiitii miti jechuudha. Maaliif namni hin dogongorre yookaan namni hojii dalagu keessatti hojii dogongoraa hin dalanne namni sun hojiitti hin jiru jechuudha. Because namni yoo dogongore waan dogongore sanirraa barnoota fudhata. Siigalee waan amma dogongorte lammaffaa deebitee hin dogongortu. Yoo wallaalaan dogongorte lammada deebitee wanti sun akka badii taate ni beekta irraa gortaa jechuudha fagootti. Kanaafu nama yeroo hunda waan haaraa yaaluu fi nama kalaqa haaraa kalaqu dogongorri ni mudataa jechuudha.
kuni beekamaadha. Akkuma addunyaatti akka lafa addunyaa kanarratti sagaleen kiyyalleen baay'ee isin jeeqaa jira. Maamiltoota kiyya dhiifama funyaantu na qabamee jira. Dhiifaman isiniin jedha sagaleen kiyya baay'ee na qabamee na jijjiiramee jira. Kanaaf jechuudha akkuma lafa addunyaa kanattu namni kalaqa haaraa kalaquu fi akkasumallee waan haaraa kalaquuf tattaafatuu fi hojii gaariin hojjedha jee yeroo hundaa'u tattaafatu dogongorri hojii isaa keessatti ni uumama. Garuu namni hanga sanillee waa kalaqu hin jiru. Maaliif dogoggora sanirraa barataa deema sodaa malee waan san cabsee balleessee deebi'ee tolchaa jechuudha akka ajaa'ibatti. Kanaafuu jechuudha dogoggoruma ana biraa taheen chaanaalli kiyya qilleensarraa bu'ee ture sa'a 26 jechuudha. Hanga sa'aatii yoo xiqqaate hanga sa'aatii 16 moo sa'aatii 17 na fakkaate hamma danda'u hiriyoota kiyya waliin hamma dandeettii keenya itti mokkorree waan dandeenyu hundumaan jechuudha. Chaatii itti goonee kara hundaan ergaa waan nurraa eegamu hundaa'u xumurre eega dandeettii keenya ala tahee boodan namni walirra haraashii akkuma jedhame sanii obboleessa keenya gara Sa'iid Baabaa yookaan Adaama Tuubiitti dabarsinee daqiiqaa muraasa keessatti jechuudha waan isin ajaa'ibu waan guyyaa tokko miti saa 12 hin fudhanne keessatti chaanala keenya kan nuzaa 17 itti lafaane nuuf deebisuu danda'ee jira. Isa qofaa miti gaa obboleeyyan keenya kanneen maqaan dha'in illee baay'eetu jira. Garuu nama akkaan sooshaal miidiyaa kanarratti beekamuu fi kabajaa qabu akkasumallee nama chaanala kiyya keessatti shoora guddaa taphatee nama kana waan ta'eef duree godhee qabadhee isiniif dhufee jechuudha maamiltoota kiyya harka guddallee isaatti dadhabe waan ta'eef maaliif nuti ni yaalle malee waan kana deebisuu hin dandeenye waan of himnu hin qabnu jechuudha. Namoonni itti dadhabanii akkasumallee mirga isaanii rabbii irraa aansee nama kana jechuudha. Kanaaf baay'ee galatoomiin jedhaani. Kanaafuu maamiltoota kiyyaa kun dogongoruma kiyyarraa yookaan waan dogongorellee nan qaba jedhellee hin yaadu. Yaa maybe wanti tokko viidiyoo kiyya keessatti argamuu danda'a. Hamma ammatti rakkoo kana waan hubadhellee natti hin fakkaatu. Asirratti wanti isin hubachiisuu barbaadu namoonni chaanaala dalaguuf deemtanii fi akkasumallee chaanala dalagaa jirtanillee please wanti tokko wanni nan isinitti himuu barbaadu. Tokkoffaarratti liinkii adda addaa gara WhatsAppiitiin gara Imootiin Telegiraamaa fi Messengeraan isinitti ergamu. Keessaafuu jechuudha namoota adiin kan isinitti ergamu tasumallee liinkii hin banina. Namoonni chaanala irra deebina mallee laal. Namoonni chaanala gara fuulduratti illee banatanii fayyadamuu deemtanii fi yuutuubaroonni xixiqqaan amma lafaa ka'aa jirtanillee kan hojjetu deemtanillee koottaa hojjedha chaanaalli dhugaadha madda galiiti yoo dandeettii itti qabaatte madda galiiti akkasumallee sa'aa dhaltii irraa hin guune jechuudha. So kanaafuu hojjedhaa koottati namoo ani isiniif hin kafalu kan isiniif kafalu kaampaanii yuutuubiiti dandeettii keessarratti hundaa'eeti kan isiniif kafalu koottaa dalagadhaa waan rabbi isiniif kenne namoo irraa argatanii jechuudha. Kanaafuu liinkii akkasiisan tasumallee gara fuulduratti illee hin banina jechuudha. Karaa hattoonni ittiin nama hatu keessa isa tokko jechuudha. Isa lammaffaa irratti viidiyoolee namni yeroo hedduu itti fayyadame taampiliina adda addaa haa ta'u footoo haa ta'u akkasumallee viidiyoo qabiyyee manamaa walumaa galatti qabiyyee namni tokko itti fayyadamee irra darbee tasuma kontaaktii keessan keessa hinuma hin galchinaa jechuudha. Kuni chaanala keessan kan yeroo dheeraa itti fayyadamtan dhugaa rabbi miliyoonallee yoo qabaate isin balleessa jechuudha jireenya namatti busheessa jechuudha. Chaanalli akka TikTok fi Facebook irratti waa dalaganii view adda addaa argatanii akkasumallee like fi follow itti adda argatanii miti. Chaanalli YouTube jechuun baay'ee security cimaa fi akkasumallee seera jabaa seera mataa ofii kan qabu jechuudha. So kanaaf waan qulqulluu qofa kan inni sirraa fedhu hojii qulqulluu qofa kan sirraa fedhu. Kanaafuu qabiyyee namallee wanti hannallee achi keessatti tasuma waan danda'amu miti. Kanaaf qabiyyee namarrallee uf eega akka malee qabiyyee namarraa akka of eegdan isiniin gorsaa jechuudha. Chaanaalli keessan hordoftoota miliyoona tokkollee yoo qabaate sun ittiin argamu jechuudha. Isaan chaanaala keessan gadi buusuu qofa seera isaanii isin cabsinaan tokkoffaarratti waa'ee chaanaala qabiyyee namni isin dura itti fayyadame bakka hedduutti viidiyoo gadhiifame tasumallee akka hin fayyadamne irra deebi'eetiin isin gorsa. Akkasumallee viidiyoo wal quunnamtii saalaatiif nama kakaaftuu fi akkasumallee viidiyoo qaama qullaa nama jiruu fi nama seera communicating guideline keessa seentanii yoo dubbiftan jechuudha. Baay'ee waa hedduu irraa hubattu. Kanaafuu keessa seenatii dubbisaa waan hundaayyuu waan dandeenyu nullee dandeettii keenya wal gargaaraa akkasumallee namoota jajjabaa akkanaa kan nu keessa jiran kana please jabeeffadhaan isiniin jedha. Ammallee irra deebiin chaanaala
chaanala Adaamaa Tube dhaqaatii subscribe godhaa kan iskiriin irratti argitan kana dhaqaatii subscribe godhaa irraa fayyadamaa beekumsa hedduu achirraa argatte akkasumallee namoonni chaanaalli keessan isin jalaa gubate kar tokko kara biraatiin hin dhaqina furmaanni isaa asuma jira jechuudha. Kanaafuu maallaqa nama kafalchiisan moo maallaqa nama kafalchiisan ka jedhu sani isintu wal dubbataa jechuudha. Maaliif kuni private dha. Maaliif private wanni jedhee fi kuni wanta dhuunfaa isin abbaa haajamaa sanii fi abbaa itti haajamame san isin lamaan gidduu waan jiru jechuudha. Kuni waan isin lamaan gidduu jiru akkamitti itti walitti galtan isintu beeka san sun waan nagalchuu miti ani gara kiyyaan jechuudha. Otoma maallaqa iyyuu narraa kaffalatee yookaan maallaqa hanga fedhee osoo narraa kaffalatee dhugaa rabbi natti hin mul'atu tasumallee natti hin mul'atu jechuudha. Because wanti kun waan yeroo dheeraa irratti dalagee akkasumallee gara fuulduratti illee yeroo dheeraa irratti dalaguuf deemu jechuudha. Waan kana osoo dhabee kan sammuu kiyyaatti natti tuqamtu yookaan akkasumallee miidhaa yookaan hamma tokko numa rifata jechuudha. Namni waan yeroo dheertuu irratti dalagee fi akkasumallee isaaf rifatu osoo hin taane beekumsa itti achirra keesse kan boru seenaa naaf ta'a jettee achirra keessa baay'eetu achi keessa jira jechuudha. Qabiyyee kan kee kan achirra jiru santu si rifachiisaa jechuudha. So kanaaf waan kana siif deebisuuf immoo waan fedhellee otoo si gaafate waan tokko mamii tokko hin qabu jechuudha. Otoma inni sin gaafanne iyyuu ilmoon dhiiraa takka otoma namni sun sin gaafanne eega gammadde boodan waan inni barbaadu hundaayyuu gootee kennuufi ni dandeettaa jechuudha. So kanaafuu baay'ee dhugaa nama gammachiisaan hanga akka malee gammade hanga har'atti warreen komentii adda addaa na barreessanii keessallee na dubbiftan jechuudha. Maamiltoota kiyya chaanaalli kiyya wanti inni gubateef hanga har'atti jechuudha waan kanaaf gubate jedhamee wanti beekame tokkolleen hin jiru jechuudha. Dhugaan isinitti hima hin jiru garuu ani akka yaadutti maybe video kiyya keessatti rakkoon ni jira jedhee kana yaadu ni jira san tokko edit godhee kan sirreesselleen jira. Yaa wanti hanga ammatti jechuudha lafa kaayyame waan kana balleessitee rakkoon kan kee waan kana sababa kanaaf chaanaalli kan kee qilleessa irraa bu'e naan jedhame tokkolleen hin jiru jechuudha hanga har'atti jechuudha. Seera keenya wanti isaan naaf kaayan seera keenya cabsitee seera communicate guideline cabsitee qabiyyee namaa fayyadamtee akkasumallee waan tokko kanuma wanti isaan gara imeelaatiin naaf ergani kanaan alaa wanti tokko waan natti himames hin jiru akkasumallee eega deebee boodalleen waan tokko alhamdulillah wanti narra gaheelleen waa hin jiru isin jechuu barbaadeeti. Maamiltoota kiyyaa viidiyoolee waan hin hojjetuu dhiiseef xiqqoo ofuma kiyyaaf hin biizii ta'e suuta jedheetuman tasgabbaa'ee isiniif waraaba jedheetiin dhiise. Kanaafuu maamiltootaaf kabajamtoota Oromaan viidiyoon har'aa kana fakkaataa irra deebiin galatoomi jechuun hin barbaada. Obboleessa keenya kanaan baay'ee naaf galatoofadhaa isinilleen akkasumallee rakkoon kun gara fuulduratti illee akka nutti hin deebine jechuudha. Maamiltoota kiyyaa bal'inaan viidiyoo obboleessuma keenya kana waliin taanee bal'inaan kan waliin hojjannee kan isiniif dhiyeessu nu taana yoo yeroo qabaanne akkasumallee yeroo arganne yoo rabbi achiin nu gahe yoo isiniif dhiyeessullee barbaanne immoo abdiin nu eegina jechuudha. Because namni fakkeenyaaf naaf inni kunis nama iddoo tokko jiru miti yoo nuuf mijaa'in isiniin jedhutti jira yoo nuuf mijaa'e yoo yeroo argadhu tahee viidiyoo isaa bal'inaan qabadhee kan isiniif dhiyaadhu taasisin jechuudha. Yoo yeroo hin argatin immoo yaa abdiimaan akkanan eenneefin isiniin jedhee warreen na waliin dadhabdanii hirriiba itti dhabdanii chaanaalli kee akkamitti gubata jettanii na waliin dadhabaa turtan kan inni maqaa hin dhahin ijoollee baay'eetu jira warreen irratti na gargaartan keessaafuu kan na jajjabeessaa turtan baay'eetu jiru baay'ee naaf galatoomaa dhugaa maqaa keessan illee dha'uu baadhu baay'een isin galatoofadha keessa kiyyaanaan isin hin beeka waan ta'eef kan sooshaal miidiyaarra wal barree fi lafarratti wal beenullee baay'ee naaf galatoomaa. Hordoftoonni kiyya gara feesbuuka peejii oksijii miidiyaa neetwoorkiitiin kan jirtaniif akkasumallee gara tiktaaka Oromaaniin kan jirtanillee hundumti keessanuu naaf galatoomaan isiniin jedha hangam takka akka isin na jaallattanillee argeen jira baay'ee naaf galatoomaan isiniin jedha. Egaa viidiyoon har'allee kana fakkaataa jalqabaa kaaftanii kan hanga ammatti nu hordofaa turtan galanni keessan baay'ee guddaa dachaadha jechuudha. Kanaafuu chaanaala kanaaf namoonni haaraa taatanillee jechuudha subscribe godhaatii irraa fayyadamaa. Chaanaalli kun chaanaala keessanii subscribe godhaatii irraa fayyadamaan isiniin jedha akka isin fayyadaa jirullee isinillee ni beektanii guyyaa guyyaan barnoonni nu asirratti gadhiifnullee akka
akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra keessanii nu hordofuu hin dagatinaan isinin jedha maamiltoota kiyya yaadaa fi qeeqa keessanillee sanduuqa komentii keessatti nuuf barreessuu hin dagatina viidiyoon kunillee yoo isinitti tole laayik godhuu hin dagatina akkasumallee hiriyoota keessaniif sheer godhuu hin dagatinaan isinin jedha maamiltoota kiyya viidiyoo biraa viidiyoo barnootaatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii naa qabaadhaa horaa bulaa liibana